Dhaggeeffadha gurra banaa dhaggeeffadha oduu ani qabadhee isinii dhufe waa'ee Kuwait irratti warroonni waa'ee Kuwait dubbatanii akkami Kuwait warroonni jettanii Kuwait hamma ammaatittuyyuu wanni bararaan eegalame gonkumaa hin jiru haa ta'u garuu Kuwait irratti wanni amma itti jiranii karaan banama jira galmeen hin jira fiizaan ammallee hin ergamne fiizaan hin ergamne maaltu jira sanitti fakkaata taraa qabsiifatan jechuudha taraa kalama sadii afur taraa qabsiifata gaafa fiizan kee baname immoo taraan keessuun gaasirra ga'e widi Kuwait jechuu bichaadha ashama harka fuuna jirtu akkam nagaa keessanii fayyaa keessanii anillee nagaa Kuwait alhamdulillah galata rabbi isin akkam jirtu nagaa jirtu fayyaa jirtu anillee Kuwait deemuudhaaf qophiirra jira yaa rabbi walitti naa qabi jechaan jira hordoftoota kabajamtoota keetu ayi godha caqasaa ijoollee shaantaa qopheeffachaa jira Kuwait deemuudhaaf uffata keessatti gurradheen jira maaliif Kuwait deemuu hedaa bakka ama Itoophiyaan nageetti baay'ee keessa taa'ee baay'ee fataa jedhee baay'ee zanaati jedhee bakka baay'ee sammuu keetti firii godhee amma mootu gara Kuwait biyyoota Arabaa keessa gara Kuwait imaluu barbaada Kuwait deemuu barbaada biyya Arabaatti itti deemuu barbaada akkasiin jechuun barbaada dhugaa dubbachuudhaaf mi hadeemee laalu Kuwait biyyi jedhu tana Kuwait jedhamu dhisaatu anillee deemee laaluu barbaada Kuwait jechuudha warroonni Kuwait na duuka galmaa weddan taraa qabatu barbaadan yoo qophooftanii jechuudha taraa qabachuudhaaf warroonni na duuka galmaa weddan keessan na dubbisa warroota biyya keessa jiranii ijoollee biyya keessa jirtan obboleeyyan kee biyyoota namaa jirtan Kuwaitin dursa meedikaala seenina dhaamsa isinii dhaama meedikaala seenini maabaraayii kee qopheeffadhu dhaqiitii taraa kee qabadhu guyyaa kee dhiqadhu fataa jedhe jiraadhu hagasanii jechuudha guyyaa carraan kee dhufte immoo lixuu qofa sanduuqonni tokko hin jiru kana isin jechuu barbaada obboleeyyan kiyyaa qaqqishtii gaggaarii nama bakka hadeemnu bakka baay'ee keessatti fataa jenne zanaa jenne Itoophiyaa keessatti jechuudha ummamootiyyuu Kuwait imaluudhaaf alhamdulillah rabbil alamin qophiirra jira garuu mootuu jechuudha akkam jedhee isinitti himu dhagaa dursa gara biyya Arabaa imaluu duratti akkuma dura isin gorsetti waa hunda ulaagaalee keessan guutaa meedikaala hin seenina meedikaala gaaf seente yeroon gubachuu danda'a yeroon hin gubata waan ta'eef galmee bichaa galmeessan jedhan amma taraa bichaa qabatanii taraa sanirraan bakka COC kee minaamin qopheeffatta birrii tikeetiin qopheeffatta kadeemtuun immoo karaa seeratiin hundi karaa dallaalattirraan hin deemini dallaalarraan gaafa deemtee akkuma beekamu dallaalli biyya keenyaa si nyaata malee sin hiluu sanuu Kuwait irratti baay'ee si nyaata jechuudha Kuwait irratti baay'ee si nyaata anillee jechuudha bara namootuyyuu amma waggaa tokko lakkoofsisee jira waggaa tokko erga lakkoofsisee baay'ee wantaadha jechuudha waggaa tokko lakkoofsisee jira baay'ee ulfaataadha jechuun biyya kana keessa taa'uun baay'ee ulfaataadha dhugusuma dhugaan isin jedha hamma kanaayyuu wayin isin hima ijoolleen keessattuu sammuun isaanii askaluu jirtu ijoolleen umuxiqishuuf aartan ijoollee amma namoota hedduu argaa jirra biyya keessa galee kasamuun isaa hiikataa jirti maaliif obsan qabu birri Arabaa barate jechuudha obsata kan qabu obsumata kan qabu birri Arabaa waan barateef kanaaf baay'ee ulfaataadha ijoollee keenya irratti biyya Arabaa waggaa dheeraa turanii biyya keessa yoo galan obsa dhabuun isaanii iddoo takka ulfaataadhaan akka mataa kiyyaatti gaafa laalutti sammuun nu hiikattee cinqamnee jirra ati akkamitti jiraata biyya keessa warroota naan jedhan hedduutu jira jechuudha keessa illee dhufanii ijoolleen biyya namaa jiranillee ijoolleen biyya Arabaatti galanii biyya ta'anillee ati akkumatti jiraatta ati akkumatti biyya keessa teetta maal warri hatta warri dhiirallee kana gaafate hedduutu jira jechuudha mootuyyuu yaa rabbi sabrii naa kenni jecha waa hunduttu alhamdulillah rabbil alamin bishaanis soo dhuge yoo argadhes yoo dhabes hunduma isaatiitu alhamdulillah rabbil alamin shukrii galfadha jechuudha ijoolleen biyyoota namaa teettanii mootuyyuu gaaf biyyatti galtanii harka keessan duwwaa ta'ee sammuun keessan cinqamu otoo kiyya biyyummattum galtan ani saraa dhugaa jirtu san isin hima ijoolleen tokko mootuu hin fakkeeffatti akkanumaan jechuudha tokko maal jedhu isinitti fakkaate
tokko jechuudha. Akkuma nama waa qabu kanatti wakaba ofa bekka jechuudha. Gaafa biyya gale harka duwwaa. Gaafa biyya gale bakka itti hirkatu. Bari dhalaan biyya Arabaa teettee fi dhalaan heerumtee maatii biraa baatee gaafa maatiitti deebitu sammuun isaanii sirriitti cinqama. Tokkoffaa akka heerumtee baatee bultii ijaarattee gara maatiitti yoo deebite isiin jireenya addaa erga ijaartirra maatii bira taa'uun baay'ee ulfaata. Lamaffaan dhalaan biyya Arabaa deemtee yoo deebite maatii isii wajjin baadiyyaa jiraachuu baay'ee ulfaata. Sababni isaallee maaliif isii jechuun waan biraatiif otoo hin taane sitti ulfaata, si cinqa. Qilleensi ati keessaa baate qilleensa ho'aa keessa turte deebitee ammallee baadiyyaa keessa gaaf turtu baay'ee sitti ulfaata. Garuu immoo ijoolleen hedduun warroonni obsa qaban, warroonni obsa guddaa qaban ka baadiyyaatti heerumanii bultii isaanii oofatan hedduutu jira. Ijoollee hedduu hojii turre 2022 moo 2021 ijoollee baay'ee hojiin turre jechuudha. Nu bira galan ijoollee sonniin gara kun galee gara baadiyyaatti kun gara magaalaatti galee ijoollee YouTube kana dalaganii beekaga. Takkitti isi online irratti hagam argeen beeku. Ijoollee gisee isaanii san keessa yeroo masaan bakkumatti dhabamataanii yeroo masaan badanii achirraa qabadan dhabamasuur jedhan sana gartanii dhabamuma taate ijoollettiin jechuudha. Kanaafuyyuu obboleeyyan kiyyaa biyya namallee taa'uuni baay'ee ulfaatallee miti. Haa ta'u garuu namoonni waggaa dheeraa biyya namaa turanii gaa biyya isaaniitti galan baay'ee dhiphataa turan. Sababni isaanii maaliif waan waggaa dheeraa biyya namaa turaniif namoonni tokko kanaaf amma wanni isiniin jechuu barbaadu asumaan karaa Kuwait warri imaluu barbaadan ani irra guddaa moo biyyi Kuwait jedha malee bakka hunduu hojjima utoo Qatar deemamee utoo Suudiin qajeela taate Suudiin biyya nagaa taate Suudii deemamee obboleeyyan keessan jechuun birriidhaaf garuu hojiin isaanii hojiin Kuwait baay'ee ulfaata. Waa'ee viidiyoo mucaa dhiyoo kanaatti irratti gaafan arguut gaafan sagalee isii dhageeffadhu sagalee isii gadi bu'u sagalee jijjiira jedhe sagaleen isii daa'imman warra harkaa oolte ashaangulliitii irra oolte viidiyoo isii sanzuurii sadii kaasee viidiyoo mucattii sanii deebi'ee wantaan goone hin hojjanne viidiyoo sanarratti seenaa mucaa sanii baay'ee ulfaataadha. Viidiyoo ittaanu isin hojjedha jedha inshaallah. Seenaa baay'ee ulfaataadha. Kanaafuyyuu mootuyyuu isinillee obboleeyyan kiyya biyyuma takka qofa dalagoon hin jirtu, biyyuma takka birriin hin jirtu, biyyuma tokko Kuwaitima qofa birriin hin jirtu, Kuwaitima qofa dalagoon hin jirtu. Biyya rabbiin nama laafisee biyya mana nagahuu rabbiin si naqee dalagachuu dandeetta biyya kamuyyuu jechuudha. Akkas isiniin jechuu barbaada. Du'aayii naa godha, du'aayii isinii godha. Rabbiin biyya nagaa, mana nagaa, siyaaseensi sumuna, obsituu namaa jettanii waan agorsiisanillee ittiin gammada malee ittiin gaddu inshaallah kanuma isiniin jedha. Viidiyoo itti aanu walitti deebinutti nagaan tura waan irra ga'ellee isiniif himuuf taa'aa jira. Isiniin jechuu barbaada. Hordoftoota kabajamtoota kiyya akkasitti viidiyoo kiyya mootuyyuu laayikii godhaa, sheer godhaa, subscribe naa godhaa. Imala keenya duraanii itti deebi'uuf deemna. Rabbiin galmaan nu haa ga'u. Rabbii yaada muraada keenya nu haa guutu jedha inshaallah. Kanuma fakkaataa hama viidiyoo biraatti walitti deemnutti. Bye bye.